Hi students. Har'as video biraati walitti deebinee jirra. Videoon kiyya inni har'aa grade 10 exercise 1.6 gaafii namoota hedduuti jechuudha. Namoonni hedduun karaa komandiitiin gaafatanii jirtanii akka isiniif dalaguuf. Kanaafuu exercise isiniif dalagaa jechuudha. Kanaan booda ammas karaa komandiitiin wantoota isiniif hojjetamuu qabu akkanaaf dhiyeessitan isin gaafachuu barbaada. Kallattimaan gara barnoota keenya kan guyyaa har'aatti yoo kan deemnu taate exercise 1.6 kan jalatti tokkoffaa maal jedha? In each of the following use the factor theorem to determine whether or not g of x is a factor of f of x. Maal fayyadami jedha? Factor theorem fayyadamiiti. G of x kun factorii f of x moo f of x miti isa jedhu adda baasi jedha. Kanaafuu factor theorem yeroo darbee viidiyoo isiniif dalagee jira jechuudha. Kanaafuu viidiyoo san ilaaluudhaan understand godhuu dandeettanii. Kanaafuu kallattii maal goona factor theorem haala kamiin fayyadamna? G of x nuuf kenname kana isa kana kan nuuf kenname kana maal goona bakka x kana lakkoofsa galee 0 nuuf godhu yookiin ammoo maal jennee barbaaduu dandeenya? Fakkeenyaaf a irratti x plus 1 equal to 0 jenneeni san booda x equal to tokko yeroo itti dabarsinu minus 1 ta'a jechuudha. Kanaafuu minus 1 kana maal goona bakka f of x isa jedhu kana yookiin ammoo bakka x kana galfatuudhaan yoo lakkoofsi kun 0 kan nuuf ta'u taate inni kun factoryidha jennaan, yookiin ammoo yoo 0 hin ta'in factory miti jennaan jechaadha. Not factory jenneen ibsina. Kanaafuu mee haala sanii itti galfannee haa ilaallu. Kanaafuu maal isin jedheera bakka x kana lakkoofsa nuuf galee lakkoofsa 0 nuuf godhu soidha jechuudha. Kanaafuu bakka x kan nuuf galu maal jennee jirra? Haala amma barbaanne kanaan yeroo barbaannutti minus 1 ta'a. Kanaafuu f of x isa jedhu kana isa kana keessa galfanna jechuudha. Bakka x kana minus 1 galfanna. Kanaafuu f of minus 1 jennee barbaanna jechuudha. Bakka x minus 1 galfanna jennee jirra. Kanaafuu maal ta'a? Minus 1 poweriin isaa meeqa? 15 eda'u tokko. Kanaafuu lakkoofsa tokko hanga barbaanne yoo kan square goonu taate lakkoofsichi cumsi ta'a waan ta'eef, kanaafuu inni kun 15 waan ta'eef odd numberidha. Kanaafuu minus 1 ta'a jechuudha. Minus 1 plus 1 oddidha isiniif jedheef lakkoofsa kallattimaan haftee malee lamaaf hiramuu hin dandeenye maal jennaani? Odd jennaan. Garuu ammoo kan lamaaf hiramuun even jennaan jechuudha. Kanaafuu yoo kan minusii ta'ee lakkoofsa keessa galee poweriin isaa ammoo kan evenii ta'u taate positiiva ta'a. Garuu ammoo yoo poweriin isaa odd fakkeenyaaf kan akka 15 17 yookiin 13 achi gadi lakkoofsa fakkeenyaaf 3 yoo ta'e kanneen yoo kan ta'u taate maal jennaani? Minusii ta'ee ba'a jechuudha lakkoofsuun. Kanaafuu isa kana yeroo walitti ilaanu maal ta'a? 0 ta'a jechuudha. Kanaafuu f of minus 1 maal ta'ee jira? 0 nuuf ta'ee jira. Sababa kanaaf inni kun maal jennaani? 0 waan ta'ee jiruuf factoryidha jennaan jechuudha. Kanaafuu a irratti g of x f of x dhaaf factory ta'a jennee ibsuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu n maal ta'a? Factory ta'a jechuudha. Factory ta'a maaliif? Waan 0 nuuf ta'eef. Garuu ammoo isoo 0 hin ta'ini factory miti jennee ibsina jechuudha. b ammoo maal jedha? G of x x minus 1 f of x ammoo isa kan nuuf kenne. Kanaafuu ammas maal goona? x minus 1 equal to 0 inni barbaanna jechuudha. Kanaafuu minus 1 yeroo itti dabarsinu positiiva ta'a. 1 galfanna jechuudha. Bakka x 1 galfannee yoo kan 0 godhu taate kanaafuu inni kunis factory ta'a. Yoo ammoo 0 hin ta'ini lakkoofsa biraa kan ta'u taate factory hin ta'u jennee ibsina jechuudha. Kanaafuu mee galfannee ilaallu. Kanaafuu isa kana f of 1 jennee barbaanna jechuudha. F of 1 inni kun ammoo x reessuu 7 isa jedhu kan ammoo maal jennaani? 1 reessuu 7 plus 1 minus 1. Kanaafuu inni kun yoo kan 0 ta'u taate ammas maalidha? Inni kun factory ta'a. Yoo garuu 0 hin ta'in factory hin ta'u jechuudha. Kanaafuu inni kun 1 reessuu 7 maal ta'a? 1dha plus 1 minus 1. Inni kun 2dha. 2 minus 1 meeqa? 1 ta'a jechuudha. Kanaafuu 1 ta'ee waan 0 nuuf hin ta'iniif inni kunis maal hin ta'u? Factory ta'uu hin danda'u jechuudha. Kan jalqabaa garuu 0 nuuf dhufee jira. A irratti akkuma hojjenne 0 nuuf dhufe. Kanaafuu factory ta'e. Inni kun ammoo waan dhufeef maal hin ta'u?
faaktarii ta'uu hin danda'u jechuudha. C irratti ammoo C irratti x bakka x kan galuu danda'u. Amma fakkeenyaaf lakkoofsi kun akkuma jirutti firaakshiiniin kun nuuf kennamee jira maayinasiidha. Kanaafuu firaakshiinii kana 3/2 dhaan yookiin ammoo f of 3/2 goonee barbaadna jechuudha. Maayinasii waan ta'eef poozitiiva goonee barbaadna. Yoo ammoo poozitiiva ta'e maayinasii goonee barbaadna jechuudha karaa salphaa ta'een. Kanaafuu 6 baay'isuu f of jalqaba irratti f of 3/2 equal to 6 times 3/2 the whole square plus 3/2 bakka x galfataa deemna jechuudha minus 1. Kanaafuu inni kun maal ta'a 6 times 3 yeroo square goonu square tun amma maaliif hin dhaabatti lamaaniifuu hin dhaabatte jechuudha. 3 yeroo square goonu 9 lama yeroo square goonu ammoo 4 ta'a jechuudha plus 3/2 minus 1 jennee haala kanaan barbaadna jechuudha. Inni kun yeroo salphisnutti fakkeenyaaf isa kana 2 3 ta'a, inni kun 2 2 ta'a jechuudha. Kanaafuu 3 baay'isuu 9 meeqa ta'a 27 hiruu 2 eda'uu 3 irra 2 hir'isuu tokko walqixa ta'a 0 inni barbaaduu dandeenya jechuudha isa kana. Kanaafuu inni kun hawwataa isa yeroo barbaadnu waamsa wal fakkaataa ta'eef tokkuma fudhanna. Kanaafuu 27 eda'uu 3 meeqa ta'a 27 eda'uu 3 30 ta'a jechuudha. 30 hir'isuu tokko walqixa 0dha. San booda ammoo 30 hiruu 2 meeqa ta'a 15 15 hir'isuu tokko walqixa 0dha. 15 hir'isuu tokko meeqa ta'a 14 ta'a jechuudha. Kanaafuu 0 nuuf hin dhufne 0dhaan walqixa hin taane jechuudha. Inni kun 0dhaan walqixa waan hin ta'iniif 14 nuuf dhufe. Kanaafuu inni kun maal hin ta'u inni kunis faaktarii ta'uu hin danda'u jechuudha. Garuu ammoo isoo 0dhaan walqixa kan dhufu taate walqixa 0 isoo kan jedhu taate 0 walqixa 0 isoo nuuf dhufe maal jennaani faaktarii jennaan. Kanaafuu hanga ammaatti A qofatu faaktariidha jechuudha. B'nis faaktarii miti, Cnis faaktarii miti. Dino maal ta'ame haa ilaallu. D ammoo maal goona amma inni kun plus 2 waan jedheef x plus 2 waan jedheef nu ammoo bakka x amma maal galfannaa minus 2 galfannaa jechuudha yookiin ammoo negative 2 galfannee hojjannaa. Kanaafuu f of minus 2 jennee kaan ammas f of minus 2 equal to meeqa minus 2 raised to 3 yookiin ammoo cube minus 3 bakka x maal galfataa deemna minus 2 galfataa deemna jechuudha. Minus 2 square minus 4 times minus 2 minus 12 jennee haala kanaan barbaadaa deemna jechuudha. Inni kunis walqixa 0 nuuf dhufuu qaba. Faaktarii yoo kan ta'u taate 0 nuuf dhufuu qaba. Garuu yoo faaktarii hin ta'in 0 nuuf hin dhufu jechuudha. Kanaafuu minus 2 kana si'a 3 yeroo baay'isnutti meeqa ta'a minus 8 san booda minus 3 times meeqa ta'a inni kun ammoo 4 ta'a jechuudha yeroo square goonutti. Inni kun ammoo minus 4 times minus 2 plus 8 dha positive ta'a waan ta'eef plus 8 ta'a minus 12 walqixa 0 nuuf dhufuu qaba jechuudha. San booda ammoo inni kun minus 8 isa kana yeroo waliin baay'isnu ammoo minus 12 ta'a jechuudha. Plus 8 minus 12 san booda akkuma argaattan 8 as minusidha as positiividha waliin balleessuu dandeenya. Kanaafuu minus 12 eda'uu minus 12 meeqa ta'a minus 24 ta'a jechuudha. Kanaafuu inni kunis 0 nuuf hin dhufne. Kanaafuu maal jennaani inni kunis not factor jennee ibsina jechuudha. Not factor. Kanaafuu n maal ta'e 0 nuuf dhufeera waan ta'eef n factoriidha. Inni kun factoriidha. Inni kun factorii miti. Kan hafan hundi isaaniitu not factor jennee haala kanaan ibsuu dandeenya jechuudha. Lammaffaa irratti ammoo in each of the following find number k satisfying the given condition. Isa kanarratti ammoo maal barbaadedha k barbaadedha jechuudha. K kana lakkoofsi bakkee galuu danda'u meeqa akka ta'e barbaadedha. Kanaafuu A irratti maal nuun jedhe x minus 2 is a factor of 3x raised to 4 minus 8x square minus kx plus 6. Kanaafuu inni kun x minus 2 kun erga faaktarii ta'e
bakka x kana yookiin ammoo akkuma amma barbaada turretti x minus 2 yoo kan jedhu taate maal galfanna jennee irra bakka x plus 2 galfanna yookiin ammoo positive 2 galfanna jechuudha f of 2 jennee barbaadna. Kanaafuu inni kun yeroo san argachuu dandeenya jechuudha. Equal to 0 jennee haala sanii yeroo barbaannutti argachuu dandeenya. Mee haa barbaannu f of 2 yookiin ammoo bakka x kana 2 galfanna jechuudha. 3 times 2 raised to 4 minus 8 into 2 raised to 2 minus k times bakka x 2 galfataa deemna jechuudha bakka hundattuyyuu plus 6 equal to 0 dha. Maaliif waan faaktarii ta'eef walqixa 0 jennee barbaadna jechuudha. Kanaafuu 3 baay'isuu 2 reessuu 4 kun maal ta'a 2 si'a 4 meeqa ta'a 16 ta'a jechuudha. Inni kun ammoo minus 8 times inni kun ammoo 4 ta'a yeroo square ta'utti minus 2k yeroo baay'atutti 2k ta'a jechuudha plus 6 equal to 0 jennee haala kanaan barbaanna. San booda ammoo 3 baay'isuu 16 meeqa ta'a 48 hir'isuu 8 baay'isuu 4 yoo meeqa ta'a 32 minus 2k plus 6 equal to 0. Kanaafuu 48 hir'isuu 32 meeqa ta'a 16 minus 2k plus 6 equal to 0. San booda isaan kanneen gara tokko fidannee walitti hidhuu dandeenya. 16 fi 6 yeroo walitti hidhannu meeqa ta'a 22 minus 2k equal to 0. San booda ammoo minus 2k asumatti hambisnee equal to 22 yeroo achi taru minus 22 ta'a jechuudha. San booda meeqaaf irraa minus 2dhaaf garanas minus 2dhaaf minus 2 ni baddi. Kanaafuu keen meeqa ta'a minus yeroo baddu 22 lama yeroo hirrutti 11 ta'a jechuudha. Kanaafuu keen 11 ta'a. Irratti keen 11 ta'a. Kanaafuu lakkoofsi bakka kee kana nuuf galuu danda'u meeqa ta'a bakka kee kana kan nuuf galu 11 ta'a jechuudha. B yeroo dalaginutti ammoo bakka x meeqa galfanna minus 3 galfannee dalagina jechuudha. Minus 3 galfannee yeroo dalaginutti equal to 0 jennee hojjenna. Kanaafuu inni kunis 0 dha walqixa. Maaliif waan faaktarii ta'eef bakka x kanaafuu minus 3 galfanna jechuudha. Kanaafuu minus 3 raised to 5 minus k into minus 3 raised to 4 minus 6 into minus 3 raised to 3 minus into minus 3 square plus 4 into plus 4 into minus 3 plus 29 equal to 0 jennee haala kanaan barbaadna jechuudha. San booda lakkoofsa bakka x kan nuuf galu bakka k kan nuuf galu ni arganna jechuudha. Maaliif walqixa 0 jennee waan barbaadneef. Kanaafuu inni kun minus 3 raised to 5 minus 243 ta'a jechuudha. Inni kun minus k into minus 3 raised to 4 meeqa ta'a minus 8 sorry minus osoo hin ta'in positive 81 ta'a jechuudha. 81 minus 6 into minus 27 maaliif oodii waan taateef siriin sun. San booda inni kun minus into 9 inni kun ammoo yeroo waliin baay'isutti 4 baay'isu minus 3 minus 12 ta'a jechuudha. Eda'uu 29 walqixa 0 jennee haala kanaan sarchi goona jechuudha. San booda inni kun amma keessa baay'isna jechuudha. Maaliif inni kun keessa baay'atu qaba hundi isaatu. Kanaafuu inni kun akkuma jirutti gabbu'aa minus 243 minus
81k inni kun maayinasii kana yeroo baay'atu maayinasii ta'e jechuudha. Poozitiiva ture 81 kanaafuu maayinas k dha yeroo baay'atutti maayinasii 81 k ta'a jechuudha. Inni kun ammoo minus 6 times minus 27 plus ta'a jechuudha. Inni kun 262 minus 9 minus 12 plus 29 equal to 0. San booda maal goona lakkoofsota kanneen walitti fidnee walitti idaana kan walirraa hir'atu ammoo walirraa hir'isna jechuudha. Kanaafuu isa kana yeroo walitti fidnutti maayinasii 243 fi 262 kana yeroo walitti idaanu meeqa argannaa? Maayinasii 81 argannaa jechuudha. Maayinasii 81 maayinus 81k inni kun ammoo maayinus 9 fi pilaasii kanneen lamaan ammoo haala nuuf salphatu jechuudha. Yeroo walitti fidnutti meeqa ta'a? Maayinasii 9 fi 29 yeroo walitti idaannutti meeqa ta'a? Pilaas 20 ta'a jechuudha. Maayinus 12 equal to 0 inni haala kanaan barbaanna jechuudha. San booda inni kunis ammas maal goona isa kanas walirraa hir'isna jechuudha. San booda minus 81k inni kun ammoo meeqa ta'a? Plus 8 equal to 0 ta'a jechuudha. San booda ammoo maayinasii 81 fi 8 kana yeroo walitti idaanutti meeqa argannaa? Minus 73 minus 81k equal to 0 jennee haala kanaan barbaanna. San booda kanaafuu isa kana yeroo achi dabarsinuu meeqa ta'a? Minus 81k equal to inni kun 73 ta'a jechuudha yeroo achi darrutti. San booda ammoo yeroo ammoo isa kanaaf hirrutti k meeqa ta'a? 73 maayinasii 73 irra 81 ta'a jechuudha. Kanaafuu keen lammaffaan siin ammoo isa kana haala kamiin barbaanna? Isa kana isinitti himee jira jechuudha. 3x minus 2 equal to 0 inni barbaanne yeroo kamuu bakka x kan galu kana argatuudhaaf. Kanaafuu 3x equal to 2 ta'a jechuudha. Maaliif yeroo ichi taru poozitiiva ta'a waan ta'eef over 3. Kanaafuu x'n meeqa ta'a? 2 over 3 galfannaa jechuudha. Bakka x'n 2 over 3 galfannee k barbaannaa jechuudha. Kanaafuu mee galfannee haa ilaallu. 6 into 2 over 3 raised to 3 minus 4 into 2 over 3 the whole square plus k into 2 over 3 minus k equal to 0 inni haala kanaan barbaanna. San booda inni kun 6 baay'isu lama yeroo kiubii goonu meeqa ta'a? 8 ta'a jechuudha. 3 ammoo 27 ta'a. Kanaafuu minus 4 into inni kun ammoo yeroo square goonu 4 over 9 ta'a jechuudha. 4 over 9 plus 2 over 3 k minus k equal to 0. San booda inni kun yeroo salphisnutti isa kana lamaan meeqa ta'a? Yookiin ammoo sadiin lama ta'a, sadiin 9 ta'a jechuudha. Kanaafuu 2 baay'isu 8 16 irra 9 hir'isuu 4 baay'isu 4 meeqa ta'a? 16 irra 9ti. Eda'uu 2 irra 3 k minus k equal to 0. Kanaaf inni kun akkuma argaa jirtan 16 irra 9 hir'isuu 16 irra 9 lakkoofsa wal fakkaataadha waan ta'eef yeroo walirraa hir'isnu 0 ta'a jechuudha. Kanaafuu kan nu hafe maalidha? 2 over 3 yookiin ammoo isa kana ammoo haala kamiin barreessuu dandeenya? 2k over 3 minus
k over waan jennee haala kanaan barreessuu dandeenya jechuudha. Maaliif lakkoofsa kamiyyuu waan of jalaa qabuuf. San booda immoo isa kana hawaadhaa 3 fi 1 kan lamaaniifuu hiramuu danda'u keessaa xiqqaan meeqa ta'a? 3 ta'a jechuudha. 3 kanaafuu 3 hiruu 3 meeqa ta'a? Tokko baay'isuu 2 keedha. Ammas 3 hiruu 1 meeqa ta'a? 3 baay'isuu k minus 3 k equal to 0 ta'a. San booda isa kana yeroo walirraa hir'isnu yookiin ammoo maal godhuu dandeenya? Kirii kiroos godhuu dandeenya jechuudha. 2k minus 3k meeqa ta'a? Minus k dha. Equal to 3 baay'isuu 0 0 dha. Kanaafuu yeroo minus dha hirutti k meeqa ta'a? 0 ta'a jechuudha. Kanaafuu k'n maal ta'a? 0 ta'a jechuudha. Kanaafuu inni kunis k haala kanaan argannee jirra jechuudha. Sadaffaan ammoo maal jedha? Find numbers a and k so that x minus 2 is a factor of f of x and f of minus 1 is 3. Inni kun maal jedha? K fi a barbaadedha jechuudha. Lakkoofsa bakka a galuu fi bakka k kana galu barbaade jedha. Yeroo kamitti? Yeroo x minus 2 factory f of x kanaa ta'e akkasumas f of minus 1 ammoo 3 yeroo ta'e. Kanaafuu isa kanarraa equation lama barbaaduu dandeenya jechuudha. Maaliif f of minus 1 3 dha jennee jirra. F inni kun ammoo meeqa ta'a? F of 2 hin ta'u f of 2 ta'a jechuudha. Maaliif x minus 2 waan ta'eef equal to 0 yeroo barbaannutti f of 2 ta'a. Kanaafuu maal goona? Yeroo tokko f of 2 barbaanna, yeroo tokko ammoo f of minus 1 barbaanna. Garuu ammoo yeroo f of 2 barbaannutti f of 2 yeroo barbaannutti maalidha? 0 ta'a jechuudha. Wal qixa 0 jennaan. Maaliif factory waan ta'eef. F of minus 1 ammoo 3 dha. Wal qixa 0 jennaan jechuudha. Kana jechuun yeroo tokko 2 kana bakka x kanniin galfannee wal qixa 0 jennee barbaadna. Yeroo lammaffaa ammoo f of minus 1 isa jedhu kana bakka x kana galfannee wal qixa 3 jennee barbaadna jechuudha. Kanaafuu haala saniin equation lama argachuu dandeenya. San booda a fi k argachuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu jalqaba irratti f of 2 barbaadna. F of 2 yeroo barbaannutti f of 2 wal qixa meeqa jennaan? 2 raised to 4 minus 2a x raised to 3 x is on ta'in 2 raised to 3 plus a into 2 square minus into 2 plus k equal to 0 jennee barbaanna jechuudha. Kanaafuu inni kun 2 raised to 4 meeqa ta'a? 16 minus 2a times inni kun ammoo meeqa ta'a? 2 raised to 3 8 ta'a jechuudha. Times 8 plus a raised to a 2 raised to 2 meeqa ta'a? 4 dha. Kanaafuu 4a ta'a jechuudha. 4a minus 2 plus k equal to 0. Inni kun meeqa ta'a? 16 hir'isu 16a plus 4a minus 2 plus k equal to 0. San booda maal goona? 16 fi 16 irraa 2 yeroo hir'isnu meeqa ta'a? 14 ta'a. Akkasuma isaan kanneen ammoo yeroo walitti hidhamutti maayinasii meeqa ta'a? 12a ta'a. Maaliif inni kun maayinasii inni kun poozitiividha waan ta'eef plus k equal to 0. Amma maal goona? Minus 12a plus k equal to 14 yeroo achi tartu maayinasii 14 ta'a jechuudha. Inni kun equation 1dha. Isa tokko argannee jirra. Kanaafuu isa itti aanu f of minus 1 barbaanna jechuudha. Amma f of minus 1 yeroo barbaannu ammoo minus 1 bakka x galfataa deemna. Kanaafuu minus 1 raised to 4 minus 2a into minus 1 raised to 3 sorry gara biraatti barreessuma inni kun walitti akka nu lamma kamneef
Kanaafuu bakka x galfataa yeroo deemnutti -1 galfataa deemna jechuudha. -1 raised to 4 -2 into -2a into -1 raised to 3 plus a into -1 square minus into -1 plus k equal to 3 jennee barbaannaa jechuudha. Maaliif 3 dha waan nuun jedheef. Kanaafuu isa kana yeroo dalagnutti -1 raised to 4 meeqa ta'a? 1 ta'a jechuudha. -2a inni kun ammoo maal ta'a? 1 ta'a times -1 ta'a jechuudha times -1 inni kun ammoo isa kana yeroo square goonutti 1 dha waan ta'eef 1 yeroo a dhaan baay'isnu a ta'a jechuudha. Isa kana yeroo waliin baay'isnu ammoo minus dha yeroo baay'isnutti plus 1 ta'a plus k equal to 3. San booda amma maal goona? Isa kana baay'isnu ammas 1 minus 2 times -1 meeqa ta'a? plus 2a ta'a jechuudha. Plus a plus 1 plus k equal to 3. San booda maal goona? Amma lakkoofsota walitti ida'ana. Jijjiirama ammoo kan walitti ida'amuu qabu walitti ida'ana jechuudha. Kanaafuu 1 fi 1 kana yeroo walitti ida'anu 2 ta'a jechuudha. 2 plus inni kun ammoo 3a plus k equal to 3. San booda maal goona? 2 kana gara 3tti achi dabarfannaa jechuudha. Positive waan ta'eef yeroo achi taru negative ta'a. Kanaafuu 3a plus k equal to 3 minus 2 ta'a. 3 yeroo achi dabarsinu 3 minus 2 dha. Kanaafuu yeroo walirraa dhisnu 1 ta'a jechuudha. Kanaafuu inni kun ammoo equation 2 jennaan jechuudha. San booda amma equation meeqa argannee jirra? Equation 2 argannee jirra. Isa jalqabaatii fi isa lammaffaa kan arganne. Kanaafuu isa lamaan kanniin walitti fiduudhaan a yookiin ammoo k keessaa balleessina jechuudha. Kanaafuu mee walitti haa fidnu isaan kanniin. Minusii 12 a plus k equal to -14. Inni lammaffaan ammoo 3a plus k equal to 1. Isaan lamaan kanniin haala kanaan walitti fidnee maal goona? Tokko keessaa balleessinaa jechuudha. Yoo barbaanne a balleessinaa, yoo barbaanne k balleessina. Kanaafuu kan nu balleessuudhaaf nutti salphatu k dha jechuudha. Maaliif jijjiirama waan of biraan qabaanneef. Kanaafuu gubbarra yookiin gara jalaatiin -1 dhaan baay'isnaa jechuudha. Maaliif k lamaan keessaa tokko maayinasii ta'uu qaba waan ta'eef waliin balleessuudhaaf. Kanaafuu kama balleessinu -1 gubbarraa baay'isnu. Kanaafuu yeroo baay'isnutti isa kana yeroo baay'isnu akkam ta'a? Keessa baay'isaa deemnaa jechuudha. -1 as kaanni kana isa kana 9tti yookiin ammoo kutaa 9tti barannee jirra waan ta'eef isa kana seeraan beektan jedhee yaada. Kanaafuu isa kana maal goona? Yeroo baay'isnutti kan gubbarraa kana guutuu isaatu ni baay'isaa jechuudha. Hanga -14 bahutti. Garuu ammoo kan jalaa haaluma jiruun gabbuufanna. Kanaafuu isa kana yeroo -1 times 12a meeqa ta'a? 12a ta'a jechuudha. Positive ta'a. Maaliif? Maayinasii waan ta'eef. San booda ammoo -1 times k. Kanaafuu -k ta'a. Equal to -1 times 14. Kanaafuu meeqa ta'a? 14 ta'a jechuudha. Kan jalaa ammoo haaluma jiruun gabbuufanna isin jedheera. Plus k equal to 1. Amma maal goona? Isaan kanneen walitti edaanaa jechuudha. Irraan gaditti walitti edaana. Kanaafuu 12 a eda'uu 3a meeqa ta'a? 15 a ta'a. K fi k 0 wal godha wal balleessa. Kanaafuu 14 eda'uu tokko meeqa ta'a? 15 ta'a jechuudha. Kanaafuu gara lamaanuu yeroo 15 jirrutti a meeqa ta'a? Tokko ta'a jechuudha. N tokko ta'a. Kanaafuu k argatuudhaaf equationii lamaan keessaa lamaan kanneen keessaa kan barbaanne keessa galfannee k argachuu dandeenya. Kanaafuu salphaan isa kamidha? 3a plus k equal to 1 isa jedhu kanatti yoo galfanne ni arganna jechuudha. -12a plus k isa jedhu kanattis yoo galfanne argachuu dandeenya jechuudha. Tokkuma ta'a deebiin isaa. Kanaafuu isa kana a argannee jirra waan ta'eef 3 times n
a meeqa jenne yeroo waanidha. Kanaafuu 3 times a meeqa ta'a 3 dha plus k equal to 1. Kanaafuu keen yeroo 3 kan yeroo ichi dabarsisu minus ta'a waan ta'eef 1 minus 3 k meeqa ta'a minus 2 ta'a jechuudha. Kanaafuu lakkoofsota lamaan argannee jirra. A meeqa ta'a 1dha, keen 2 ta'a minus 2 ta'a jechuudha. Kanaafuu haala kanaan isa kanas argannee jirra jechuudha. Afraffaa maal jedha? Find a polynomial function of degree 3 such that f of 2 equal to 24 and the x minus 1 x and x plus 2 are factors of the polynomial. Maal barbaadedha? Polynomial function degree isaa 3 ta'e akkasuma immoo digirii 3 kan ta'e san keessaa bakka x san yoo lama galfanne 24 kan nuuf ta'u barbaadedha jechuudha. Akkasumas x minus 1 x fi x plus 2 faaktarii isaa yoo kan ta'an taate kanaafuu haala kamiin barbaadna? Lakkoofsota asitti nuuf kenname kana waliin baay'isna jechuudha. X minus 1 x plus 2 times x isa kana waliin baay'isnee digiriin isaa 3 nuuf ta'a. San booda immoo 2 galfannee bakka x kana 2 galfannee yoo 24 nuuf dhufe isuma kana fudhanna. Garuu ammoo yoo 24 nuuf dhufin lakkoofsa biraa kan ittiin baay'isnu so'inaa jechuudha. Kanaafuu isa kana yeroo waliin baay'isnutti jalqaba irratti isa kana yeroo waliin baay'isnu x square keessa baay'isaa deemna jechuudha. Plus 2x minus x minus 2 times x ammas. San booda x raised to 3 plus 2x square minus x square minus 2. San booda maal guna walirraa hir'isnaa jechuudha. X raised to 3 plus x square minus 2. San booda isa kan argannee jirra. Akkuma argitan digriin isaa 3 jechuudha. Kanaafuu bakka x kana 2 yoo galfannee bakka x kana 2 galfannee yoo kan 24 nu dhuf taate isa kana fudhanna yookiin ammoo lakkoofsa biraatiin baay'isuu qabna jechuudha dirqama. Kanaafuu mee itti galfannee haa ilaallu. Bakka x mee galfannaa 2 galfannee jennee jirra. Raised to 3 plus 2 square minus 2 equal to 24. 24 dhufuu qaba waan ta'eef. Kanaafuu inni kun meeqa ta'a? 8 eda'uu 4 hir'isuu 2 walqixa 24. Inni kun meeqa ta'a? Walitti 12 hir'isuu 2 walqixa 24. Kanaafuu inni kun 10 walqixa 24. Kanaafuu nuun dhufne jechuudha. Waan nuun dhufiniif maal goona? Isa biraas uuu qabna. Lakkoofsa biraatiin baay'isnee kan digirii 3 nuuf ta'u argachuu qabna jechuudha. Kanaafuu maal fudhannu? Lakkoofsa wayii k yookiin ammoo a jennee lakkoofsa hin barbaanne fudhannu. Mee a jennee fudhannu. Amma lakkoofsota baay'isne kana x times x minus 1 x plus 2 a itti daballee jirra jechuudha. Kanaafuu a barbaaduu qabna. Bakka a kana galee kan lakkoofsa wayii nuuf kennu barbaaduu qabna jechuudha. Kanaafuu isa kana yeroo baay'isnutti ax square minus ax ammas maal goona? X plus 2dhaan baay'isnaa jechuudha. Inni kun faaktarii isaa yookiin ammoo keessa baay'isuudhaan jechuudha. Keessa raabsneeti. Ammas isa kana maal goona? Keessa baay'isnaa jechuudha. Kanaafuu ax raised to 3 yeroo isa kanaan baay'isnu ammas isa kana deebinee isa kanaan baay'isnaa jechuudha. Plus 2 ax square isa kana kanaan minus ax square ammas isa kan deebinee maaliin baay'isnaa? Kanaan baay'isnaa jechuudha. Minus 2ax. Kanaafuu isa kana yeroo walitti idaanu ax raised to 3 plus ax square minus 2ax isa kan argannee jirra jechuudha. Kanaafuu kan nuti arganne isa kana. Kanaafuu maal godhuu qabna? Bakka x kana 2 galfadha waan nuun jedheef kanaafuu 2 galfannee a barbaannaa jechuudha. Kanaafuu mee haa galfannu. Kanaafuu a times 2 raised to 3
plus a times 2 square minus 2a times 2 equal to meeqa nuun jedhe 24. San booda maal goona a barbaaduudhaaf a barbaadaa irra waan ta'eef amma inni kun meeqa ta'a 8 ta'a jechuudha. Kanaafuu 8a plus 4a minus 4a equal to 24. Inni kun wal balleessaa jechuudha asumatti. San booda 8a equal to 24. Kanaafuu a meeqa ta'a yeroo gara lamaanuu 8 firrutti 3 ta'a jechuudha. A 3 ta'a. Kanaafuu amma bakka a kana 3 yoo kan galfannu taate equation nuti argannu maal ta'a 3x raised to 3 plus 3x square minus 2 times 3 meeqa ta'a a 3 dha waan ta'eef 6x ta'a jechuudha. Kanaafuu equationiin nuti argannu isa kana ta'a jechuudha. Equationiin nuti argannu isa kana ta'a. Yookiin ammoo karaa biraatiinis barbaaduu dandeenya isa kana. Karaa gabaabaa ta'een barbaaduu dandeenya jechuudha. Inni kun baay'ee dheeraadha. Kanaafuu karaa gabaabaa ta'een haala kamiin barbaadna mee haa ilaallu. Maal jennee jirra ax haaluma amma deemne kanaan jechuudha. X minus 1 x plus 2 isa kana jechuudha. Kanaafuu walqixa 24 jennee asumatti barbaaduu dandeenya jechuudha. Amma maal goona bakka x 2 galfadha waan nuun jedheef kanaafuu a times 2 into inni kun ammoo bakka x ammas 2 galfannaa jechuudha. 2 minus 1 2 plus 2 equal to 24. Amma inni kun maal ta'a 2 times a 2a into lama hir'isu tokko meeqa ta'a tokko ta'a lama ida'uu lama afur ta'a jechuudha. Equal to 24 karaa gabaabaa inni kuni. Kanaafuu isa kana yeroo waliin baay'isnutti 2a times 1 times 4 4 dha. Kanaafuu 24. Amma immoo maal goona yeroo waliin baay'isnu kun 8a ta'a jechuudha. lama a baay'isu 4 8 a ta'a. Kanaafuu 24 jennaani over 8 over 8. Kanaafuu a meeqa ta'ee jira 3 ta'ee jira jechuudha. Kanaafuu karaa lamaaniinuu argachuu dandeenya jechuudha. Garuu karaan gabaabaa ta'e isa amma hojjenne kana ta'a jechuudha. Kanaafuu deebiin isaa karaa lamaaniinuu yoo hojjenne tokkuma ta'a jechuudha. Shanaffaan ammoo maal jedha let a be a real number and n a positive integer. Show that x minus a is a factor of x raised to n minus a raised to n. Maal mul'isedha x minus a kun factory x raised to n minus a raised to n kana ta'uu isaa mul'isedha jechuudha. Kanaafuu factor jechuun maal jennee jirra f of c jennee jirra jechuudha. F of c walqixa 0 jennee barbaadna yookiin ammoo amma asirratti yeroo jalqaba ilaalaa turretti x plus 1 jedhee soo nuuf kenne bakka x kan nuuf galu minus 1 jennee jirra jechuudha. Kanaafuu minus 1 galfataa turre. Kanaafuu amma kan nuuf kenname a waan ta'eef kanaafuu maal galfannaa kan nuuf kenname minus a waan ta'eef a galfannaa jechuudha. Kanaafuu bakka x kana minus a galfannee minus a soo hin ta'in a galfannee yoo kan 0 ta'u taate inni kun a kun maalidha akkuma x minus 2 tti ilaaluu qabdanii jechuudha. Fakkeenyaaf yoo akkana ta'e bakka x maal galfataa turre 2 galfataa turre jechuudha. 2 galfataa turre. Kanaafuu amma ammoo minus a waan ta'eef a galfannaa jechuudha bakka x. Kanaafuu haala saniin itti galchinee haa ilaallume. Bakka x kana a yeroo galfannutti a raised to n minus a raised to n equal to 0. Kanaafuu akkuma argaa jirtan inni kun lakkoofsi kun wal fakkaataadha jechuudha. A raised to n a raised to n kanaafuu 0 ta'a 0 equal to 0. Kanaafuu factory ta'uu isaa haala kanaan argisiisuu dandeenya jechuudha. Jaffaa irratti show that x minus 1 and x plus 1 are factors in the
x is not a factor of 2x raised to 3 minus x square minus 2x plus 1. maal mul'isedha x minus 1 fi x plus 1 faaktarii lakkoofsa kanaa ta'uu isaa garuu ammoo xin faaktarii akka hin taane mul'ise jedha jechuudha. Kanaafuu maal jechuudha inni kun yoo kan inni kun bakka kana x minus 1 isa jedhu kana maal galfannaa bakka x waanii galfannaa jechuudha. Waanii galfannee yoo 0 nuuf kenne kanaafuu inni kun faaktariidha. Bakka kana ammoo x plus 1 isa jedhu kana minus 1 galfannaa jechuudha. Minus 1 galfannee 0 yoo nuuf kenne faaktariidha. Bakka x ammoo x qofa waan nuuf kenneef x equal to 0 jechuudha inni kuni. Kanaafuu 0 galfannee yoo kan 0 nuuf kennu taate faaktarii. Garuu ammoo yoo 0 nuuf hin kennin maal jechuudha faaktarii miti jechuudha. Kanaafuu mee haala sanii itti galchinee ilaallu. Jalqaba irratti isa kana jechuudha. Kanaafuu bakka x kana maal galfanna positive 1 galfanna maaliif 1 minus ta'eef. Kanaafuu mee haa galfannu haala saniin 2 into 1 cube minus 1 square minus 2 into 1 plus 1 equal to 0 nuuf dhufu qaba jechuudha. 0 nuuf dhufu qaba. Kanaafuu 1 raised to 3 maal ta'a 1 in 1 ta'eef times 2 2 dha. Kanaafuu minus inni kun 1 dha minus 2 plus 1. Kanaafuu isa kana inni kun haala argaa jirtaniin 2 fi minus 1 as jirti. Kanaafuu wal balleessaa jechuudha inni kun. Ammas minus 1 fi 1 as jirtuuf wal balleessaa. Kanaafuu 0 nuuf ta'a jechuudha. Kanaafuu inni kun x minus 1 faaktarii jennee haala kanaan ibsina jechuudha. Inni itti aanu immoo x plus 1 isa jedhu immoo minus 1 galfannaa jechuudha. Kanaafuu 2 into minus 1 cube minus into minus 1 square minus 2 into minus 1 minus 1. Kanaafuu inni kunis maal ta'a minus 1 times minus 1 raised to 3 jechuun minus 1 waan ta'eef yeroo lamaan baay'isnu immoo minus 2 dha. Inni kun ammoo inni kun yeroo baay'isnutti positive 1 ta'a. Yeroo minus 1 baay'isnu immoo minus 1 ta'a jechuudha. Minus 2 times minus 1 ammoo plus 2 ta'a. Ammas minus 1 jira jechuudha. Kanaafuu sorry dhumarratti maalidha plus 1 dha. Minus 1 osoo hin ta'in plus 1 dha. Kanaafuu haala argaa jirtaniin inni kun minus 2 dha. As ammoo plus 2 dha. Kanaafuu inni kun wal balleessaa jechuudha 0 wal godha. Ammas minus 1 fi positive 1 0 wal godha. Kanaafuu inni kunis 0 dhaan wal qixa jechuudha. Kanaafuu isaan lamaan kunniin faaktariidha. Maaliif 0 waan ta'aniif 0 yoo galfannu x bakka x kana yoo kan galfannu taate yoo maal nuuf kenname isa jedhu haa ilaallu. Kanaafuu x jennee jirra. X yeroo jennee barreessinutti plus 0 jechuu dandeenya equal to 0. Kanaafuu bakka x kan nuuf galu 0 maa jechuudha. Kanaafuu 0 yoo galchine ilaalle ammoo 2 into 0 cube minus 0 square minus 2 times 0 plus 1. Inni kunoo 0 nuuf kenna moo hin kennu isa jedhu haa ilaallu. Kanaafuu 0 cubein 0 dha times 2 0 dha jechuudha. 0 minus 0 squareinis 0 dha minus 2 times 0 plus 0 dha plus 1. Kanaafuu inni kun 0 hir'isuu 0 0 dha eda'uu 0 0 dha. Maaltu nuuf hafa isaan kunniin wal balleessanii waanii qofa nuuf hafa jechuudha. Kanaafuu inni kun 0 waan hin ta'iniif kanaafuu xin faaktarii miti jechuudha. Faaktarii miti jennee ibsinaa jechuudha. Kanaafuu haala kanaan ibsuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu isaan lamaan kunniin faaktariidha. Inni kun garuu faaktarii ta'uu hin danda'u jennee ibsina. In each of the following torbaffaan in each of the following find the constant c such that the denominator will divide the numerator exactly. Maal barbaadedha? C barbaadedha jechuudha. Ammas C barbaadi. Kana jechuun denominatorin kun numinatorii kana ni hira jechuudha. Ni hira. Kana jechuun lakkoofsa gubbaa kun kan jalaa kanaaf kallattii waan hirama.
Kana jechuun maal jechuudha? Haaluma barbaadaa turre kanaan barbaadnaa jechuudha. Inni kunis bifa hiruutiin kaa'e malee maal jechuudha? Bakka x kana ammas haaluma jalqaba barbaadaa turre maal jennee barbaadna? X minus 3 equal to 0, x equal to 3 jennee haala kanaan barbaadna jechuudha. Kanaafuu bakka x maal galfanna? Kan gubbaa kana irratti bakka x 3 galfannee c argannaa jechuudha. Walqiyaata 0 jenneeni. Kanaafuu maal itti galfannaa? 3 itti galfannaa jechuudha. 3 cube plus 3 into 3 square minus 3 into 3 plus c equal to 0. San booda 3 raised to 3 jechuun 27 dha. Plus 3 times 9 minus 9 plus c equal to 0. San booda 27 eda'uu inni kun 27 hir'isuu 9 eda'uu c walqiyaata 0. 27 eda'uu 27 meeqa ta'a? 57 hir'isuu 9 eda'uu c equal to 0. Kun ammoo 57 hir'isuu 9 meeqa ta'a? 45 eda'uu c equal to 0. Kanaafuu c meeqa ta'a? C equal to minus 45 ta'a jechuudha. Kanaafuu c meeqa ta'a? A dhaaf minus 45 ta'a jechuudha. B dhaafis haaluma kanaan haa barbaadnu. B dhaaf ammoo inni kun amma plus 2 waan ta'eef minus 2 galfannaa jechuudha. Kan gubbaa keessatti factory dha waan ta'eef inni kun maaliif galfannee kan jettan taate factory dha waan ta'eef factory dha. X plus 2 kun factory isaa waan ta'eef kanaafuu maal galfannaa? Minus 2 galfannee haala saniin hojjannaa jechuudha. Kanaafuu factor theoremii fayyadamneeti. Kanaafuu inni kun maal ta'a? Minus 2 cube minus 2 square plus minus 2 plus c equal to 0. San booda inni kunis maal ta'a? Minus 8 minus 2 inni kun minus 2 dha. Inni kun ammoo maal ta'a? Minus 2 kana yeroo square kun 4 ta'a jechuudha. Kanaafuu minus 2 dhaan yeroo baay'isnutti 8 ta'a jechuudha. Minus 8 ta'a. Minus 2 plus c equal to 0. San booda inni kun maal ta'a? Minus 18 eda'uu c equal to 0. Kanaafuu c maal ta'a ammas? 18 ta'a jechuudha. 18 ta'a jechuudha. Kanaafuu haala kanaan barbaaduu dandeenya. Fakkeenya biraa fudhatuudhaan haala kanaan shaakaluu dandeettan jechuudha. Kanaafuu c meeqa ta'a? 18 ta'a. Saddeettaffaan ammoo the area of a rectangle in square feet is x square plus 13x plus 36. How much longer is the length than the width of the rectangle? Maal jedha? Eriyaan rectangle tokko x square plus 13x plus 36 yoo kan ta'u taate leengisii isaa yookiin ammoo dheeriin isaa width isaa dalgee isaa caala hagamiin caalaa jedha. Kana jechuun fakkeenyaaf rectangle haala kanaan yoo kan kaasu taate inni kun maal ta'a? Leengisii ta'a jechuudha. Inni kun ammoo width ta'a. Kanaafuu leengisiin isaa kun width isaa kana meeqaan caala jedha jechuudha. Kanaafuu kana jechuun maal jechuudha? Area jechuun jalqaba irratti area rectangle haala kamiin barbaadna? Length times width dha jechuudha. Kanaafuu lakkoofsonni kunniin waliin baay'atanii area nuuf kennan. Lakkoofsota lamatu waliin baay'atu qaba jechuudha isa kan nuuf kennuudhaaf. Kanaafuu kana jechuun ammoo isa kan ammoo haala kamiin lakkoofsa lamatti jijjiirrachuu dandeenya kan jennu taate factorize goona. Factorize yeroo goonu ammoo isa kana barannee jirra jechuudha. Isa kanas grade 9 tti barannee jirra haala kamiin akka factorize goonu. Fakkeenyaaf inni kun quadraticidha waan ta'eef maal godhuu dandeenya? Bakka a kan jiru fakkeenyaaf haala kamiin barreeffama? Quadraticiin ax square plus bx
plus c dhaan barreeffama jechuudha. Kanaafuu isa kanarraa akkuma hubannu bakka a kan jiru amma maalidha? Akkuma argitan x square kana bira maaltu jira? Waan jira jechuudha. Kanaafuu a maal ta'a? A waan ta'a. b ammoo x bira kan jiru meeqa ta'a? 13. Kanaafuu b 13 ta'a. c ammoo lakkoofsa konstantiidha waan ta'eef 36 ta'a jechuudha. Haala kamiin barbaannaa yoo kan jettan taate ammoo amma maal barbaadu qabna? Lakkoofsota lama barbaadu qabna jechuudha. Kana jechuun p plus q equal to b and p times q equal to ac. Isa kanaan factorize goona. Kana jechuun lakkoofsa waliin ida'ame p plus q lakkoofsa walitti ida'ame b nuuf kennu. Kan waliin baay'ate ammoo a times c nuuf kennu. Kana jechuun b maalidha? 13. ac jechuun ammoo a times c jechuudha. Kanaafuu tokko baay'isu 36 ta'a jechuudha. Kanaafuu lakkoofsa waliin baay'atee 36 nuuf kennu. Lakkoofsota lama barbaannaa jechuudha. Lakkoofsota lama wal fakkaataa qaba lakkoofsi kunniin. Kana jechuun kan walitti hidhanus lakkoofsuma lamii arganisan, kan waliin baay'isnus lakkoofsuma lamii arganisan ta'a jechuudha. Kanaafuu lakkoofsa waliin baay'atee 36 walitti ida'amee ammoo 13 nuuf kennu barbaanna. Kanaafuu haala kamiin barbaaduu dandeenya? Jalqaba irratti yookiin ammoo haala kamiin barbaaduu dandeenya? Lakkoofsa walitti ida'amee 13 nuuf kennu barbaanna jechuudha jalqaba irratti. Kanaafuu lakkoofsa walitti ida'amee 13 nuuf kennu jalqaba irratti 13 12 ida'uu tokko inni kun nuuf kenna. Kan biraa ammoo 9 ida'uu 4 inni kun nuuf kenna. 11 ida'uu 2 inni kunis nuuf kenna. Kan biraa ammoo 7 ida'uu 6 inni kunis nuuf kenna jechuudha. Kanaafuu lakkoofsota hedduu baasuu dandeenya. Kan walitti ida'amanii meeqa nuuf kennan? 13 nuuf kennan. Kanaafuu isaan kana keessa ammoo kan waliin baay'atanii 36 nuuf kennan so'idha. 36 kan nuuf kennu yoo arganne bakka ni dhiisna jechuudha. Irra hin deebinu. Kanaafuu 12 baay'isuu tokko meeqa ta'a? 12 ta'a. Kanaafuu 36 nuuf hin taane 9 baay'isuu 4 meeqa ta'a? 36 ta'a. Kanaafuu lakkoofsonni lamaan sunniin 9 fi 4 ta'a jechuudha. 9 fi 4 ta'an. Kanaafuu haala kamiin factorize goona jennee yoo kan ilaallu taate lakkoofsota walitti ida'amee 13 nuuf kennu argannee jirra waan ta'eef kanaafuu x square jennaan as deebineen. X square plus 13x jedhaa miti 13x bakka 13 ammoo lakkoofsota meeqa arganne? 2 arganne nuti. 9 fi 4 walitti ida'amee meeqa ta'a? 13 waan ta'uuf kanaafuu 9x plus 4x plus 36. Inni kun amma equationii gubbaa sanii wal qixa ta'a jechuudha. Isa kanaan maaliifi 9x fi 4x yeroo walitti hidhannu 13x ta'a. Kanaafuu isa kana amma factorize godhuu dandeenya jechuudha. Factorize godhuu dandeenya. Kanaafuu yeroo factorize goonu amma maal goona? Lakkoofsota kanneen lamii waliin kanneen lamiinis waliin factorize goona jechuudha. Kanaafuu as lamaan kan jiru maalidha? X dha. Kanaafuu x irratti baafanna. X nuuf hafaa plus 9. Akkuma argaa jirtan inni kun yeroo baay'isnutti isa kan nuuf kenna jechuudha. X times x x square x times 9 9x. Kanaafuu argannee jirra. Plus inni kun amma 4 yoo kan baafannu taate keessaa x inni hafaa x plus 4 kun meeqan baay'ate 36 nuuf kenna 9. Kanaafuu inni kunis kan amma baafanne kunis kanaan wal qixa jechuudha. Haala kamiini 4 baay'isuu x 4x dha. 4 baay'isuu 9 36 ta'a jechuudha. Sanboota ammoo maal goona? Lakkoofsota alaa kanneen walitti fidnaa jechuudha. Kanaafuu x plus 4 dha. X plus akkuma argaa jirtan amma bakka lamaan iyyuu x plus 9 jira jechuudha. X plus 9 equal to 0 jennee haala kanaan barbaaduu dandeenya. Kanaafuu amma asirraa nuti wanti nuti hubachuu dandeenyu lakkoofsi guddaan isa kamiidha? Isaan kanneen keessaa kana guddaadha. Kanaafuu leengiziin haaluma kaasee isinitti mul'iseen reektaangilii tokko yeroo kaasnutti reektaangiliin haala kanaan kaafamaa jechuudha.
Kanaafuu dheeraan kun leengisiidha, inni kun widsiidha jechuudha. Kanaafuu kamtu caala guddaadha? Leengisiidha. Kanaafuu leengisiin guddaa waan ta'eef lakkoofsota kanneen keessaa guddaa ta'etu leengisii ta'a jechuudha. Inni kun x plus 9 inni jedhu kun leengisii ta'a. X plus 4 inni jedhu ammoo widsii ta'a jechuudha. Kanaafuu haala kamiin caala isa jedhu ammoo beekuudhaaf akkuma argaartan as x jira, as x jira. Kanaafuu x jechuun wal qixa waan ta'eef isaan lamii dhiisnee 4 fi 9 kana jidduu garaagarummaa jiru adda baafannaa jechuudha. Kanaafuu maal haa goonu? 9 minus 4 haa jennu. Meeqa ta'a garaagarummaa isaanii? 5 ta'a jechuudha. Kanaafuu kana jechuun leengisiin widsii irra yookiin ammoo dheerinni reektaangilii sanii dalgee isaa irra 5 caala jechuudha. Yeroo kamiyyuu 5 caala. Kanaafuu fakkeenyaaf x'n 0 isoo jennee as 0dha, asis 0 ta'a jechuudha. Kanaafuu meeqa ta'a? 4dha, inni kun 9dha. Kanaafuu maali meeqan caala? 9dhaan caala jechuudha. Yoo ammoo bakka x kanaan lakkoofsa barbaanne galfachuu dandeenya. Tokko yoo galfanne asis tokko yoo galfanne tokko ida'uu 4 5 ta'a. Inni kun ammoo tokko ida'uu 9 10 ta'a. Kanaafuu meeqan caala? Ammas 10 fi 5 walirraa yeroo hir'isan meeqan caala? 5 kanaan caala jechuudha. Kanaafuu haala saniin adda baafachuu dandeenya. Exersaayisii 1.6 guyyaa har'aaf isinii qabadhe haala kanaan xumurree jirra. Yeroo biraa exersaayisii biraa